Tam jirtu nagaa keessanii baga nagaan dhuftanii gara chaanaalii koo. Egaa har'a wanta hojjennu firfirii qoonxaarraa kan hojjetame hojjennaa. Isa argitanii kana baay'ee kan mi'aawu isa hojjennaa. Bukkee isaa immoo kochees wajjin hojjennaa. Egaa gara jiruu isaatti tundeemiin dursa garuu warra jalqaba gara chaanaalii koo warra dhuftanii yoo jiraattanii subscribe akka gootanii kabajaan isiniin gaafadhaa. Subscribe erga gootanii immoo booddee mallattoo ishee notification yoo xuxxanii viidiyoo haaraa isin gadhiisu dafee isinitti qaqqaba jechuudha. Warra na wajjin turtanis baga nagaan dhuftanii like share kan naa gootanii hundumti keessanii baay'ee galatoomaa. Amma gara jiru isaatti deemaa na hordofaa. Egaa kun akka argitanitti wanta na barbaachisu asitti qopheessee dhiyeesseera. Akka argitanitti kan na barbaachisu shunkurtaa yookiin qullubbii murmuree akkasiin qaba, timaatimii, qullubbii adiif jinjibila kan walitti daakame, berbereen na barbaachisa. Kun immoo qoonxaadha. Qoonxaa manuma kottiin gogsee maashiniidhaanii akkaataa kamitti akkan gogsee viidiyoo hojjedheera kanaan dura description box irra isiniin kaa'a achirra ilaala. Kunoo caccabsee fideetanii kana fakkaata. Zayitii nan fayyadamaa, ashaboo nan fayyadamaa, akkasumas dhadhaa nan fayyadamaa, kororimaa fi bakallashaa nan fayyadamaa. Egaa amma jiru kunan jalqaba akka argitanitti bireddistii ho'isaan jira. Isarratti zayitiin godhee avocado oiliin zayitii avocadoon fayyadamaanii. Egaa zayitii barbaadanii fayyadamuu hin dandeessu. Zayitiin isaa amma ho'utti nan eegaa akkasiin godhu shunkurtaa isaa dafee bisheessa. Mana nu jalaan cinceessu. Shunkurtaan egaa nama rakkisaa miti. Foolii laatee. Kanaaf jalqaba zayitii isaa danfisee irratti shunkurtaatti naqee akka argitanitti. Egaa shunkurtaan si'a bishaatu berbereetti naqee. Egaa berberee akkuma feetanii ani egaa badaa kan gubuun barbaanne kanaaf xinneessee uummattan naqee. Egaa shunkurtaa guddaa tokkoon godhee fallaana zayitii immoo kubbaayyaa 1/3 kaappiin godhee berberee immoo fallaana shaayee 3 godhee egaa amma bishaan xibxib gochaa sirriitti na sukkumaanii waggaa akkas goonu egaa berbereen egaa hin gubu. Isa booddee qullubbii adii fi jinjibila kan walitti daakame manattiin qopheesse. Isa fallaana shorbaa tokkotti naqee. Egaa bishaan xixxib gochaa sirrumatti ganan bisheessaanii.
achi timaatimii tannaqee timaatimii gaa xixinnoo lamattan godhee yookiin giddu galeessa lamattan godhee wajjin bisheessaa. Achiga korarima yookiin ogiyoo fallaana shaayee walakkaattan godhee egaa amma qoonxaattan godhee qoonxaa wajjin immoo xinnoo ishee nan bisheessaanii akka laafu. Amma gaanu bishaachaa jira. Egaa bishaanitti naqaa. Egaa bishaanitti baay'isuun nurra hin jiru akka bishaan nu jalaan jenne. Achi dhadhaatti naqee egaa wajjin achikchiku. Amma gaa makallashaatti naqeera. Makallashaa itti naqee wajjin immoo akka chikchiku nan dhiisaanii. Ashaboo sittan naqee amma gaa ashabootti naqaan jira. Egaa nu qaqqabaa jira. Kunooti kana fakkaateera. Egaa ibidda koo nan dhaamsaa. Hingaanii buddeen immoo akkasii murmuree qopheesseera. Egaa itti naqeetanii nan affara jechuudha. Kunooti akkas buddeen itti naqaa nan affara. Isa firfirsee immoo walaagarraa ammasumatti immoo koche hojjenna. Dhadhaa godha. Egaa dhadhaa kana akkamitti akkaniin baqsee baruu barbaaddan isas description box irra isiniin kaa'aa ilaalaa jirra.
Egaa mana ga'u godheetanii isa booddee egaa oogiyootan naqaa. Oogiyoo yookiin immoo kororimaa jechuudha. Akkasumas mimmiixattan naqaa. Egaa mimmiidni koo ashaboo baay'ee wanta qabuufi ashaboottan naqu. Hin barbaachisu ashabootti naqu. Mimmiixa isaas qopheessanii ashaboo baay'ee itti naqaniiru. Kanaafi ashaboo amma yoo itti naqee kocheen koo baay'ee ashabootti baay'ata. Kanaaf itti naqu. Egaa amma akkas erga sirriitti waliin hin makee booddee foon diimina akkas manumatti murmuree kan hin qopheesseen qaba. Isatti naqeetanii isa wajjin immoo nan sukkuuma. Akkas godhee nan sukkuuma. Egaa namni barbaadu bisheessuu hin danda'a. Namni barbaadu namni gara biraan immoo dheedhii namni barbaadu akkasumatti dheedhii isaattis nyaatamuu hin danda'ama. Egaa kocheen dhadhaa baay'ee jaallata. Kanaafi dhadhaatti dabalaan jira. Egaa tole egaa bisheessitanii walaagarraa na hordofa. Tole egaa kunoo akka argitanitti wal bukkee godhee dhiyeesseera. Egaa hin mi'aa wajjin see nyaatamu. Qoonxaa faffatoo qoonxaa fi kocheen baay'ee wajjin mi'aa. Egaa hin jaallattu jedhee nan abdadha. Yoo jaallattan immoo laayikii naa godhaa, sheerii naa godhaa, sabskiraayibii godhaa. Viidiyoo itti immoo amma wal agarrutti ulfaadhaa isiniin jedhaa. Nagaatti.